eegale. Halee maaliif haftaa deengaddaasiin dhufne ati faahiin alaaf miidii sin qoramne irra deddeebine baay'ee si gorsine booda hoggaa kuftee akkanan koomanne waan baay'ee siin jenne. Halee guzaan qabaa bishingaadhaan muree deengaddammoo firii bunaa takkaan guure. Tanumaafin ture boruuf iftaanillee kara biraan deema fatanaan jiraattus barsiisaa dhiifama naaf godhi hayyama. Wayinsi gaafadhaa yaa barataa fayyaa ati abdii boruuti mee maal yaaddaa biyyaa biitte ton fuulduraaf see kana eeggatti. Haala kanaan deemnaan biitti tun siin kufti cimee mucaa kooti. Qabxiin qusaatiin naaf guutii barsiisa qalamni keen dhumu harkaasi barreessa. Dhibba siifiin kennaa qabxiinumaa miti akkasi gochuun koo si jaalachuu miti akkati waan barreef wallaala keessatti. Se hambisuudha kun ilaalcha diinaati sirriitii. Illaa hafuu dhabuun bu'aa mataa kiyyaa amma danaaf baate yaa barsiisaa kiyyaa kana boodaan anis kanarraa eeggamu baradhee waa beekee sammuun jijjiiramu biyyaaf dorgomu. Qaxaloonni hunduu kanneen abdii boruu bakka guddaa geenye biyya haa jijjiirru hunduu barumsarraa hafuu kan baay'ifne tokkummaadhaan kaanee harka wal qabanne tigeenya waa yaanne.